akkamittiin walii wajjin jiraachuun akka isaan irra jiraatu dubbii waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan yeroo darbee barumsa viidiyoodhaan hojjedhee gadhiiseen ture. Namoonni viidiyoo kana ilaalanii namni lama waadaa walii galanii wal dhiisanii waa'ee kanaa nu barsiisi jedhanii gaaffii naa dhiyeessan. Waa'ee waadaa warra walii galee wal dhiisee yookiis immoo kakuu waliif galanii warra wal dhiisanii kana dubbiin waaqayyoodha inni barumsaaf nuuf caafamee jiru maal jedhaa jennee gara sanatti adeemuun barbaachisaadha. Milkiyaas 2:14 akkas jedha. Waaqayyo isiniif haadha manaa isin qeerrummaadhaan fotan gidduutti dhugaa baatuudha. Isheen hidhata keessanii haadha manaa kakuu keessanii taatee ituma jirtu isin isheedhaaf amanamummaa dhiiftanii ishee hin gowwoomsitanii. Namni haadha manaasaa gad dhiisu humnaan ishee irratti ka'uudha. Wanta akkasii baay'isee nan jibbaa'edha. Abbaan manaaf haadha manaan yeroo sirna gaa'ela isaanii raawwatanii kakuu waliif galan qabu. Kakuu isaan waliif galan kuni dhukkubi yoo jiraate, rakkinni yoo jiraate, qoramsi yoo jiraate, amma du'ii gargar nu baasutti iseetti gargar hin ba'u. Iseetti qabameen jiraadhaa'edha. Haati manaas akkuma kana amma du'ii gargar nu baasutti isatti qabameen jiraadhaa'etti. Kakuu isaan galan kun egaa amma guyyaa cidha isaanii raawwatan duwwaatti ituu hin ta'ini abbaan manaa amma lubbuudhaan jirutti haati manaa seera gaa'elaatiin abbaa manaa isheetti qabamtee jiraatteedha dubbiin waaqayyoodha. Abbaan manaas akkuma kana amma haati manaasaa jirtutti iseettidha wajjin akka inni jiraatu dubbiin waaqayyoodha nutti hima. Yeroo isaan kakuu isaanii kana diigan, kakuu walii galan kana yeroo isaan diiganii waaqayyo immoo awwaan akkasii kana nan jibbaa'edhe. Waan waaqayyo jibbu akka nuyi hin jaallannee fi waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Yesuus immoo akkas jedha. Maarqos 10:11 eenyullee haadha manaasaa baasee kan biraa yoo fuudhe ejja isheetti yakkeera. Isheenis abbaa manaa ishee hiiktee kan biraatti yoo heerumte in ejjitii isaaniin jedheedha. Eenyullee inni jedhu kuni jala murree ilaaluun barbaachisaadha. Dubbii kana kan dubbate Yesuusi. Sagaleen waaqayyoo immoo akkas jedha. Qorontos 6:9 warri halaleen, warri ejjan, warri gadhaan matumaa mootummaa waaqayyootti hin galaneedha. Galaatiyaa 5:19 hojiin foonii mul'ataadha. Halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii warri jiraatan, warri ejjan ammas isinitti hima mootummaa waaqayyootti hin galaneedha. Gooftaan isheen in ejjiti jedhe. Dubbiin waaqayyoo immoo warri ejjan mootummaa waaqayyootti hin galaneedha. Kun dubbii waaqayyooti. Egaa abbaan manaaf haadha manaan wal danda'uudhaan irra waliif darbuudhaan iddoo aarsaa isaanii sirreeffatanii walii wajjiniin waaqayyoon kadhachuudhaan abbaan manootaa haadha manoota isaanii akka dhanna isaanii isa gar tokko dadhabaatti ilaalanii ulfina kennuufiidhaan akkasittiin jiraattanii tola isiniif kennamu mootummaa waaqayyootti galuun akka isinirra jiraatu tola isiniif kenname hin jedhu. Abdiin keenya nuuf hin raawwanne. Abdiin keenya kan inni nuuf raawwatu yeroo Yesuus deebi'ee dhufuudha. Kanaaf abbaan manaaf haadha manaan akkasittiin walii wajjiniin jiraachuudhaan tola isiniif kennamu mootummaa waaqayyootti galuun akka isinirra jiraatu dubbiin waaqayyoodhaa anaaf isiniin hin barsiisa. Ergaa Phexros 3:7